السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أمانتا مسلم مران بقى سينسا سومنا الرمضانات نجيان التنسينجي جتشولان. سجنتاتينيا تنجوجا أرانتنا جلك أبودا في ديم نجام. أكما بيك مجا برودكشن دريود. وقتي جروتك. سجنتا سومنا سببي فتشولان نما دبا ركتا واقولو هندن ديني. Kan harka hin qabne kan dhalee guddisuu dadhabe kan dhalee barsiisuu dadhabe akkasumas maal nyaatanii dhuganiinu isaanitti mashaqqaa taate waggoota dabran lamaan keessatti isin garsiisaa turuun keenya ni yaadatama. Kanaanis gumaacha guddaa isin gootaniin rakkoorraa bahanii jijjiirama addaa garsiisaati kan jiran. Tanaafis gaba rabbiidhaatiin fi gara production dirreewuudhaatiinis galata guddaa hangana hin jaamne horattanii dabartaniiti kan jirtan. Kanaanis horaa bulaa galatoomaa zajaan keessan jannata haa ta'uu isiniin jenna. Arraafis akkuma ammaan duraaniiti nama tokko dadhabaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Laata isin tun akkamitti jirti? Jireenyi isin keessa jirtu maal fakkaata? Waanjuu walduraa duubaan gama keessan kan geessinu ta'a. Dhiyeessaan sagantaa Iskandar Aliyyiidhaatiin. Qindeessaan Sharmaarkii Adamii. Kaameraamaanii Ramadaan Adamuu wajjiidhaan waliin ta'uudhaan. Ammas duudaan gara sagantichaa kan dabaru ta'a jechuudha. Hangasittuu isin nu hojii qottaa. Mee durarratti baga soomana Ramadaanaatiin nagaan sige. Arraan ta nagaa nuti odeeffannoo garagara dhageenyeeti kan si ziyaaruudhaaf gamana dhufne akkasumaanuu si hojii waan takka takka irratti haasofne jenneeti. Hawaasa keenya qaama nu daawwachuu jiru kana warreen amma Ramadaana afaanii qabu wal baruun dirqamaami. Tanaafuu mee eenyu siin jaan eessa jiraatta akkami jirta? Assalamu alaikum warahmatullahi. An Fatma Ibrahim Nanjan. Kuna bukan jalan dus ganda hana. Anda. Nangga kabri jalan. Nangga kapuda. Aman tadi saya minta aku naga dukuba. Wan hakamat gay sardus ni dabe. Ani sina dukuba wallah haladon. Mor makanat sina jirti. Mas ani gubat sina jirti. Kanam dah kujina guya Allah ani sina buta. Wallahi guya dabe soluma nagar gara. Kata wallahi. Tinggi buddha khaisan jira. Alhamdulillah lagi. Gargaarsan fada. Akkana gargaartan. Rakkinni jireenyaa kan yeroo ammaa bakkayyuu babal'atee biyya guutuu afaan wallaalchisaa jiru kun hidda horatee isii keessa saaree hurree hiyyummaatiif osoo xiqqollee hin nahin dirree irratti tan afamteedha. Adde Faaxumaan obboleettiin teenyatun akkuma nama birootti jireenya isii oowwifachuudhaaf eega lama taateen booda qooda rabbii tahee firii bu'aa isii wal faana helteeti jirti. Haalli ilmaan kee itti jiranoo akkami? Ilmaan afuriin qabaa. Afran irraa sadeen dadhabeetii nama biraan geesse nama bira jiran. Ijoollee gurguddoo simititti xiqqoodha. Mucaa kanumaan hin deema. Mucaa kanaa sarara koliin deema sargadiin deemaanii kiminaa isaatii nyaata isaatii aanan isaa kuusha isaa. Wallaahi. Rabbumaan na harka keessa. Kiraa manaa tanaas guyyaa takka takka. Guyyaa karabbi sodaatu gaa narraa baasiis. Guyyaa kaan sinqii nama hardeetu man jira wallaahi. Mucaan kun amma tuma dhalatee mi akkana? Immoo guyyaa keessaa? Guyyaa keessaa kana dhalate. Maal siin jaan duuba hospitaala geessite? Hospitaala wallaahi ajabu dadhabeetiin dhufe. Asirraa karaa Addis Ababaa na dabarsee. Addis Ababaa wucii isaa dadhabeetiin karaa dhaabe. Garuu yoo wallaansaa harkatee ni fayya siin jaanii? Wallaansaa ni fayya nan jaa. Siin jaanii jiranii? Hangam takka si gaafatan maallaqa silaa? Maallaqa wallaahi hospitaala guyyaa takkaan dhagee. Samboota qaxaroon akkanani. Qaxaroo sanuu noodii hin qabu waan achi nyaadhuu hin qabu maaliin akkama sanuu yaadadheewu. Nama noodii sanuu qabu namichi taa'ee nyaata nyaatee sanuu mana akamaa gaafataan. Maaliin duuba ijoollee tana gargaaru jirti? Waan turiin qabu wallahi. Ollaan
kun gaafatu dandeessan. Hin booyin. Ollaan hiraata tun naaf iddoo sallaaqana naaf iddoo waan harkatee hunda namni karaa deemu sadammaaf naafan. Salmaan jira dholla. Manni yoo mana kam keessa jiraachuu jirti? Mana kana keessa. Kanuma ammaan tana lallisanii? Okay. Mana gala qarshii dhibbaaf narraa fuute kanaawu. Baatitti meeqa kafaltu mana kana? Dhibbaaf furii? Dhibbaaf furii kafala dhibbaaf furii sanuu gaa dirqitti gaa. Yaalaa jee kan mara rabbi sodaatu narraa kafala wallaahi. Obboleettiin teenya tun ilmaan afur kan jaalala haadhaa fi abbaa wal faana dhandhamaa hin guddatin ifitti hammattee fitinaa isiitti dhuftus hunda maqfiraadatti fudhachaa bu'aa bahii jireenyaa kan himamee hin dhumne dhandhamaa kunoo hangaarraa geesseeti kan jirtu. Mee ammaan tanaati fadhiin ta'e yookaan umma hawaasni guddaan ammas daawwachuu jiru kun yoo maal sii godhe rakkoon gurguddoon ati ammaan tana jirteettee yaaddu ta naafuramuu qabdi jettee yaaddu amma namuu soomana qaba gamanumaan wanni ati jechuu feetu rakkoo keessa keetii gaa rabbuma beeytee haa arko mee dubbadhu waan keessa jiru hawaasa ummata addunyaa jiru kanatti himadhu. Ummata ni maddu. Dinki mucaa kiyya kanaas kanaaf nama geessadhu fadhu. Mucaa kiyya waan akkanaaf iyyuu fadha. Ijoollee kiyya sanis walitti qabadhee dhufee haadha gaa'ilaa kini gomma dhabaatu iddaan na faccisiise. Walitti qabadhee ilmaan kiyya san keessaa usni fadha. Kuma jiruuf yéen agartan mana kiyya san fakkaatu. Sanarraa gargaarsa guddaan barbaada wallahi. Kana gargaaranii fadha. Jireenya hadhaawaa kan namni humaan qabne dhiisii kan waa qabuuhu tartiiba wallaalee jiraachaa jiru kana keessatti Aadde Faaxumaan gargaarsa abbaa manaa isii malee daa'imman isiidhaatiif dararamaa sadarkaa akkana geesseeti jirti. Ijoollee tana mee akkamii guddiste? Ijoollee tana wallaahi bongaa abbaa wajjin jira gaafa xiqqoodha. Abbaa wajjin gisee deemne booda. Mucaan kun narra dhukkubsa. Egaa mucaan kun dhukkubsate booda abbaa wajjin iddaan deemne. Abbaanis waan nama akkasitti bakka dadhabeetiin biyya namaa keessatti mucaa tokko kana fudhadhee hin deeme. Ammas gisee naa ta'uu baatti firaayinas deebi'e. Eegaan dhufee amma amata lama keessan jiru. Rakkoo hamtuu keessa turte jechuudha yeroolee waggaa dabalaa kana keessa. Isaan ture biyya namaa keessatti. Meeshaatti yaalatti gurguree wuxuutti yaalatti gurguree biyya namaa. Ammoo maal hojjechuu jirta duuba? Ammoo dalagaa ni qabda? Hojjechuu hin danda'u wallahi. Amma dinnichaa fi baagiyaa. Dinnichaa fi baagiyaa kana gurguruu ture. Halladoon tunis. Achii waa. Hamasanii. Kana na dhukkuba haalaan. Hamarmaa kunis na dhukkuba. Mucaan kiyya kun amma zayitii keessatti dhagaa darba. Waan inni godhu keessa biyyeen irraa facaasa. Wanti daran nama dhibuu fi wanni nama yaachisu garuu daa'imni xiqqaan amma dura afaan hin hiikkatin kanumaan beeyne guyyaa keessaa rakkoo fayyaa tan isa mudatteen saaxilamuun isaa sammuu Aadde Faaxumaadhaa daran waan jeeqe keessaayi. Hospitaala dhiitee maal siin jaan? Hospitaala dhaqeetiin maallaqa hedduu na gaafatan. Kamucaa moo kee? Kamucaatis kiyyaas. Kamucaa maal siin jaan? Amma kun hin dandeenyu jaan Addis Abaadha. Addis Abaan maallaqa guddaa dhibbaa kuma dhibbaa shantamii ta'a. Kuma dhibbaa shantamii? Kamucaa moo kee? Kiyya. Kamucaa duuba mucaa kana amma millii tolaaf siin jaanii? Caala gilliidha. Bakka dhuunfaa geesse? Dhuunfaatiin geesse. Dhibba lamarrani caala achi soguun taawwacii jira. Miila kana lamaanuu dhageeffadhu. Miila lamaan kana tolchanii wal qixxeessuudhaaf qarshii kuma dhibba lama siin jaanii? Wacii wajjin waan achi teessee nyaattee dhugdee hoteela qabatta. Manaa kamaan teessuun gilliidha. Sanumaaf hin qabu anis. Anis kuma dhibbaa fi meeqa itti shantam kiyya. Kuma shantam moo kuma dhibbaa shantam? Kuma dhibbaa shantam. Operaasiyoona lamaanuu jechuudha. Lamaanuu.
لما نوصل وجي سلي بمرة بقدر ميسنس وجي بس أنا كلمة تولي خبجمتوتا داوتوتا خينيا سومن الجرة كان أوجه الكابتيجا أوبليتين تينيتون أكما الراو بتشون دندامتي ilman isida murasni nama sadioli kan nama berarti irkatee jiru nama Fira Ali Olati kunis rakko olana mila isarratti fi afan hidamu irratti mudateen hango iyyaa garuu ogeessa yookaan immoo yaaliin barbaachisaa yoo godhamuuf ta'e mucaan kun ni fayya jaameeti kan jiru mucaa kana fayyisuudhaafis gaa qarshii 200 ol akka fayyisuudha harmeen mucaadhaa kan dubbachaa jirtu isiinis gadameessa sirratti kalladoo mudattee fi morma sirratti kalladoo mormaa tana ta mormaa mee nu agarsiisuu dandeessa akkuma argaa jirtanitti kalladoo mormaatis operation jaanii itti jiranii kan keessatis akkasumatti operation jaanii itti jiranii rakkoo takkaa fi lamaa miti tan obboleettiin teenyituun ittiin saaxilamaa jirtu gamanumaan hawaasni keenya kan guutuu addunyaa irratti argamu akkuma amma dura lammii teessan gargaaraa turtanitti akkuma ammaan dura dadhabaa ol qabaa jirtanitti obboleettiin teenya cinaa akka nuuf dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafanna ollaa fi aliinis ni jiranii isaanis tara yookaan farqaadhaan kan isaan dubbisnu ta'a jechuudha mee wanni naa hafee jettu wanni dubbachuu qabaa jettee yaaddu maayyii irratti yoo jiraatu taate hawaasa keenya kan si daawwachuu jiru kanaaf waan si keessa jiru baafadhu Ijana kamu tergara kali serara semua kiramanati senajati, macam kusa kada, bila kusa dia menjentu. Diaper itu. Diaper. Anak pada anak sarun arkatu. Nyata kana mayo sundu kana teta, undi masih kerida. Tapi kalau di sini makaba kena gargaran sini jalan misinya. Mia kami share kecil dan dah hausnya kayaknya. Bil-bilan ni kabda? Ayah, bil-bilan kayak nu kan itu bodar kamatan sini ta. Account si bank ni kabda? Sanis sif banna, mata kaya yo kamu tali ayu mana kabda? Pasporti kayak orang family jera. Tanafu amma pasporti yo na orang family mana banki si basun dan deh ni. Garu mata kaya yo kanimo ID akasi basan kabale aradda deene ala si mijjeesina mattooqiya eega fudhatte booda mana baankiitti akaawuntii si banne hawaasni keenya akasii gargaaran godhuu dandeenya hanga sangoonutti namoonni gargaaruu fadhaniis yoo jiraate nuqunnamuu dandeessanii atis saffisaan kara yoo dadhabde nuti si baasa ID yoo dandeesse garuu deeytee mattooqiyaa fudhatte akkasumallee waan daftarri baankii dhaasiif hin banamneef beeyte Masakan kabollain kabu. Maastooqiyaa baafadhu waqtii yoo darbe siin kannani beeyta tanaafu warri gandaani jira isaanii hojii dhaqiiti aradda maastooqiyaa siif haa baasanii hanga si baasanii haala si mijjeessinutti namoonni si gargaaruu fadhanis nuqunnamuudhaan isii gargaaruu dandeessan jenna mee ollaa isaanii kaisii wajjin jiraatu tokko wajjin mee turtii haa goonu intaltitun haalaa rakkina jirti yeroo filaa isiin في فود كوساتو ربي ندبيه ربي في دوحة الحمد لله الموت أنا الركب أنتي جباتي دلقتشو هندن ديسو جزء في كوساتي خاتي الموت أنا بيشانو وباسو دلقتون داجرا على إشي سماش ربي بيخا سنيفو لمني إشي جرجارو دنديسا حتى خار كان جرجارو دبلي زو أيد أنا إشي جرجار عن جماعية عندي شيء ثاني يرتو هدرو كتير جرتي مثلا ilmu ndara dukulati ibnu lukuba isi gargaru dura hamdu mo olla akon ko tifidu ko fata tifidu isi kana da banne rabbu ma yacca ollu ma kan galam lammi yacca yanne ma isi kana da banne gargaru dura alhamdulillah qawlu lammi tanya kai si fate isi gargaran barbanna
Rakkoo gurguddoon isin qabdu maali? Rakkoo gurguddoo kan isin qabdu mucaan kun sirraa dhukkubsata gandaan dhaquu hin dandeessu ni dalagadhoo danda'oo jettee dalagachuu hin dandeessu namni amma ilmoo fayyaa qabdullee namni si barbaadu hin jiru mukaan alagaa dhiisee firra haytu kan si barbaadu hin jiru kanaafuu haalaan rakkoo jirti indalseenya tun lammiin teenya akka haatee akka wal qabannee akka isii gargaaruu barbaannaa hakimaa fi soocee hedduu gaafatan isiis ni dhukkuba mucaan sun akkuma agartan kana isiis halladoo itti jira ni dhukkubsatti wallaahi haalli isii itti jirtu haala hedduu nama yaadisiisa haalli isii kanaafuu lammiin teenya akka isii akka nu qabatanii nu gargaaran barbaannaa. Wallaahi haqalan gudis ramatan Islam የተባለን ክርስቲያን የተባለው ይርዷት ነው የሚያምነው አላህ የሰጣቸው እሷ እንግዲህ ይስጣል محنا واقع كنا فأب كرشي دندو بسموي دندو ويزيد أبدوان خنا وانسنا خنا يعني خنان دابو بلا ما أنت على خد خن دب خنا كيس عمله خنا مني أدفع كرشي دبلا ما ركز كنا فينتو نم تكويسي كبانكو ما كان خنا كمان Somali orang itu orang berarif hati wakan itu. Malah namni isi daftar kubak kapusan isi atau nama isi atau tak kana gara isi bunca isi kana malah. Amam cakana yo isi kana nak ani sila arran tana untuk goda ni wakan rabas nak aja amul yo te nama ilmu tana irdi fatih buya tak isi kabu kunjo. Jeren isi halar rakisa. Nama wakabu namu tidiate wahille goda fite. لكن جروح أنا قيستي ما إني تو أنت يسيجا سنفونا موني يسيخ أنا غرقارو دنجسا هدو أتتمتي غرقارو دنجسا أكيد إسين جتتي حالة إسين جتتي سنتي بيجتي فجأسا سليت سان قيس فيجي سينا لخات دربا تلقى لسي وجه ولي تنجاوز ده منقلتي تو واتك إنا harkar rawa khara afani tilewanya tulle hin qabdu to manni kan ma garta kana kira kai sajarti libba afurechun zaman arran tana kan mo be romo bakka jiranetti jenna goloneti bakkuma dabbata bakkuma taanitti khawdonya no don duletti obleti sai tara dirmatani walla asasi tana riyala godu ko ግራ ያመዋል ታውቃለህ ነገር ነው ሄዳ አይችልም እንደምታየው በጣም ችግር ላይ ነው ያለችው ላላህ ያለ ይረዳታል እንግዲህ ማልጂ ሃሂሙ አረኮ ፋጡማዳ ተካለማሚ ዲብዴንሲ ሄዱዳ ሃንጉማን ደንደዩን ይስኒንጌዳ ኤይሳሂን ኤገለ አረኮ ኢሲተና ማልጂ ሃሂሙ ተረይሴ ወልፋና ጀቻን ሃንቀታ ሚነረላሊና አምሪን ተረቢቲ isuma kannina daa'ima dhukkubu haada fayyaan qabne waan nyaatan dhabuurraa hangaraan hin rafne ifiifis dhukkubsachaa hani abdiin murre haati bara haadhumaa akkan irraanfanne ilmoon fayyaan qabdu manninis kakiraa gammaddee hin beeytuu hoggayyuu hiraaraa furmaata isii eeydii goytaa rabbii siirraa qarshi takkaa fi kudhan dandeeysanis dhibba hanga dandeeytiidhaa namuutuu if qabaa galanni keeysan dachaa eeggadhaa rabbiirraa teeysan bar jannataa rakkoo isii furaa ilmoo haa fayyisnuu wajjin tokko taanee ilmoon ilmoo magantaa akka hin daganne miila isaa lamaan wallaansaan dhaqqabnee akkuma ilmoo teenyaa gaariidhaan yoo feene afaan isaa kanaas akka dubbatu goone teenya gaafiin qabdu jannata harkanne. Tole kabajamtoota daawwattoota piroodakshinii dirree wudam akkuma ammaan tana wal duraa duubaan gama keessan geessaa turreetti sagantaan isiniif qopheessine tana fakkaatti. Addee Faaxumaan obboleettiin teenyituun rakkoo addaa tan ilmoo isiitii fi isii irratti mudatteen yeroo dheeraadhaaf kan yaadaan waxalamtee rakkoo hangana hin jaamne keessa jirtudha. Laal mana isii keessa seenee hoggaan ba'u dawaan isiin hangaarraa liqimsaa jirtu tokkoo fi lamaa miti. Arkuun amanuu waan ta'eef soomana ramadaanaa kana namuu waan dandeessuun goojjoo tanarraa mee qorqorroo xiqqoo takkallee itti dhoyinee fi olaa kaasnu
haadha manaatii wajji walii galuudhaan jechuudha. Yoo isiniif laaffise ammoo walii gallee mana kanarra wayyaatti isii baafnee haxiqqisoo kanarra wayyaa kireessinee fi firaashiin hin jiru akka daawwaltanii jirtan firaash qaqallaa tokko jira sanirraa ilmoo tanaaf garees boonjitti jijjiirree raashina binnee keenyee fi akka isiin jijjiirama muraasa fiddullee godhuu ni dandeenya. Kana malees kalladuu tana irraa baasuudhaafis tumsi keessan olaanaadha. Yeroo ammatti nuufi Rabbi qofa isiin tun tan qabdu. Tanaafuu soomana kana namuu isii tana yaadachuudhaan so'aba akka dalagattan gamanumaan isin hubachiisaadha. Dhiyeessaan sagantaa Iskandar Aliyyi qindeessaan Sharmaarkee kaameraamaanii Ramadaanii wajjin bakka takkaa ta'uudhaani. Soomana gaarii kan milkii kan fayyaa kan so'aba itti dalagannu Rabbiin nu haa godhu jechaa sagantaa teenya goolamna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.